Mee buleeyyiin yaa babaa kana isinii wajjin waliin haa daawwannu. Mee ilaalaa manni fakkaatu maashaallah tabaarakallah. Bakka jiru isin daawwachiisa gaamma waliin haa daawwannu isiniin jechuu barbaada. Haabaa shamaa harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtootaa hordoftoota Fadiilaa Kamaalii har'a eessa jirra? Ana madaamii kiyyaa ijoolleedha. Eessa jirra jettanii yaaddan isin mee eessa jirra? Nuti boota bashannanaa jirra. Bashannanan beektanii gaaddidduu koomee mul'ataara. Argitanii ababaa babbareedaa kana fa'i keessa jirra. Hedduu bareedaa namatti tola. Garuu nuti gaa kaddaaminatiidhaaf deemnaa nyaata jaraa hojjechuu dhugaatii jaraa hojjechuudhaaf dhugaa safara baay'ee namatti tolu hedduu namatti tola. Qilleensi isaa gaa qorri garuu amma hin jiru sa'aatiin viidiyoo waraabu kana wallaahi hedduu namatti tola. Mee waliin haa daawwannu mee garuu alhamdulillaahi gizee dhufee gizeeree yeroo dheengada bultii godhan deemnu hedduun ulfaata. Asitti immoo akka sanaa miti yaani jara qofa beetasabii kiyya qofa madaamiidhaa fi ijoolleedha. Nuyi jechuu barbaadeetanii isiniin jedha. Amma akkuma kunillee waan isaan beeku Mazraa jiraati maqaasaa beektanii Mazraa jira jechuudha. Guyyaa isinii dawwaraa bira asii miti inni isinii waraaba bakka biraati. Asitti kunoo akka kanatti saraatinyaa qaba. Hojjetanii hedduu namatti tola baay'ee das nama jedha. Kana keessa waan jiru beeku dhugaa nama sodaachisa. Mee baay'ee tokko bareeda wallaahi asitti uuma kun godhame hin beeku tamirii ta'e tamiriidha natti fakkaata tamiriidha baay'ee guddata. Asitti immoo kan markabaati. Hin argitan jedhee yaada gaa hedduu tokko namatti tola waliin haa bashannannu. Kun immoo bakka ijoolleen itti taphatanu meeqa sadii jira sadii miti afur shan bakka ijoolleen itti taphatanu isa kanarra taa'anii seesee jira oolan tuuti na biraatti naa wajjin intini jettanii hedduu namatti tola. Garuu ani amma madaamiin gadi baanaanii ijoollee qofa mana jiranii kun immoo markaba natti fakkaata markaba kan jira. Madaamiin deemtee kaatee hin dhufti gaazii fiduudha jettee amma kun haala kanaanii bara haadha jettanii malee kuni biyya namaatiin jettanu asiin immoo bahraa rabbiin jiru keenya akka bahraa kan nuuf godhu nuti ijoolleen biyya arabaa dhugaa bahraa bakka hunda geenya jechuudha. Amma bishaan kuni bakka hunda ga'a nuti amma bakka hunda geenya rabbiin jiru keenya illee ni fa'aa tolchuu isin jechuu barbaade. Rabbiin waan hundurattuu tiniin fagodhu salaamata isiniin jechuu keenya dagadhee jaata jedheera ta'e hin jenne ta'e beeku. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hordoftootaa fi jaalatamtoota Fadiilaa Kamaalii wallaahi na sodaachisa. Akkasumas harka fuunee hashamaa hordoftootaa fi jaalatamtoota kiyya kan amantaa kiristaanaa akkam jirtu nagumaayi uumani fakkaatu wallaahi na sodaadha irra deemuwani akka kiyyatti na sodaadha waa gana fudhannootti fakkaata. Hedduu bishaani kun bishaan guddaadha gaa bahara waan ta'eef kun daariidha waan ta'eef ani dhugaana sodaadhatti kennu akka baara bira na sodaadha. Isan dheengada bultii godhan taa'ee dhugaa saraatnya nama meeqataan guyyaa tokko gadi ba'ee waraabee hin beeku. Akkas isiniin jedhan sodaadhaan itti siqachuu baay'ee bahara guddaadha waan ta'eef ani hedduu sodaadha. Na of kolchaa isiniin jechuu barbaada. Kophaa kiyyaa asirra deemaa ijoollee mana jiranii madaamiin manaa baatee itti misaa hojjetaan dhiisee gadi bahee akkas isiniin jedha isiniin jechuu barbaada. Gizee guute gaa baarri kun gizee guute jechuudha. Akkas dhufee xiggii kana qaba jechuudha. Bakka irra deemee dhufe natti fakkaate bishaan uumamaati. Ituu ga'ee warqii wayii kana keessaa yookaan warqii wayii yookaan intinii wayii na argame maal qaba daa'imandii wayii jechuudha. Kanumti gurguradhee biyya kiyya galuun dhugaa. Ijoollee wallaala bakka muka sanaa fa'aa ergitanii miti achi fa'ii keessa dhaqan yaani nafu garuu hin sodaadhaan baay'ee sodaadha bishaanii yaani maali gaa jiru biyya namaati isiniin jechuu barbaada. Akkuma kanaan achi bahaa egaa daangaa jira waliin bebeeku saraatinyaa jira saraatinyaa dhiiraa jira kanas keessa dalagu amma baay'ee gizee nu asii jiru gaamu mul'atu gizeedhuma faamii qabsiisuu fa'i wanta akkas akkasii dhufa kun immoo waanuma saayyuun beeku ani
akkas obboleen kee jaalatamtootaaf kabajamtootaa naa waliin bashannanaa akkuma jirutti yoollee jiru nu kaffa'ee yoollee jiru nutti tolu didee ofuma keenya sammuu keenya firii gochuudha hojiidha kaasatanii ani amma erga mana kana seenee madaamiin alhamdulillah nama nagaadha garuu olii gadi bakkuma jarri deeman deemee hojjedha wama jarri maaliga beektanii jedhee yaada kefoodha kun immoo kefoon beektu jedhee yaada kefoodha akka naannoo keenya jechuudha kuni rihaan isaadhaan sanaa rihaan jedhama akka biyya kanaatti jechuudha kanaafuu ammas geera waliin deebi'aara asiin immoo kunoo hababaa kanaa hedduu bareeddii kottaa isinitti wajjiniin bashannanaa isiniin jedha obboleeyyanii baay'ee namatti tola kunoo asiin immoo boota jarri ta'anuu halkanii galgalaa kun halkan ibiddatti obeeffatanii kun immoo boota jarri ta'anuu anuma mastaawutii sana keessaan argitan jedhee yaada akkasitti kunoo akkasitti bashannanaa jirra hedduu namatti tola amma immoo ijoolleen akkasii jiran dingata raamatanii asiin anayyuu nan mul'adha asiin immoo loomii minaamniidha kuni loomiidha maashaallah hedduu namatti tola maaliif jennaani sun immoo shonkooraa kan jara ollaatee kan keenya ta'e hin beeku garuu kan jara ollaatii kan jara ollaatii miti kan jara kanaati kan jara ollaatu ta'ee girgiddaan adda kunnooti kun girgiddaan adda kun immoo shonkoora jechuudha shonkoora beektanii jedhee yaadana sodaa dhodhuu isa jalatti siqu akkasii as keessa jirra as keessa teenye bashannanaa jirra guyyaa bashannanaati hin xaraga namichi jechuudha kana keessallee baay'ee tokko namatti tola hedduu namatti tola dhugaa dubbachuudhaafi assalaa ituu hojii dhabanii kanuma keessa qofa suuraa oolanii garuu gaan hojii hojjedha mana keessa barataa illee nafuu wanti hundi wanta fuuldura kaafaa akka biyya keenyaallee qaba sabaa mozaafaa jedhama kun kaafaa jedhama mitiire akkasii isiniin jedha obboleessan kiyya jaalatamtoota kabajamtoota mee hanga dhumaa viidiyoo kana ilaalaa laayik illee sabskiraayib illee godhaa mee waliin haa bashannannu isinillee boota akkanaa gaafa dhaqxannu waraabaa akka biyya keenya namatti fakkaata gizee ilaalannu dhugaagii wallaagii baddaa kana keessatti waan hudduu bunaa jala deemaa rufa irratti fakkaata hedduu namatti tola jechuudha akkasii asiin immoo maal argita yoo ta'u roomaanii beektan jedhee yaada kuni akkuma isin argitan roomaaniidha kun godhata baay'ee qabayyuu gubbaa isaa irratti kunoo ganaa reef godhataa jira jechuu barbaadeetanii maashaallah hedduu namatti tola baay'ee namatti tola kunuunsa barbaada wanti hundinuu kunuunsa barbaada nullee tokko kana kunuunsa namticha na waamee waa wayinaa qabi jedhee qodaawwi mana keessa baasisaatti roomaanii sana bira geenye asii nama uffannimee camee alattafamaa akka biyya keenyaa sanatti yaani gassaalaan jira gassaalaasaa akkanuma atumaati keessa kaanii miti waan ta'eef dhugaa hedduu namatti tola amma asiin tamurii hedduu qaba tamuriidha kun akka jiru tamirii moo tamurii jedhanii baay'ee namatti tola obboleen kee jaallatamoo gisee tokko baatanis namatti tola garuu gisee hojii namatti ulfaatee wallaadheen gadi bultii kudhan taa'e tuu ijoollee hojiillee gisee tokko inni bashannanne baara gaariin naqanii yeroo dhume kun immoo mana gassaalaati gassaalaa uffannaa sitti miicamaa yaani gassaalaa isa kanaa yaani gassaalaan automaatikii gaasiin jiru kun makiinaa haadha namtichaati jedhanii rabbi rahmata siidhaaf akka dhusiinu biyaansi yoo gaduute gara waggaa 10 wayiiti makiinaa haadha namichaati caccabaadha jidduu ishbaa jedhanii ishbaadha maqaan namtitti kun shajiraadha hedduun hundumti kun shajiraadha amma qottoo keetan deemaa ragaa madaamiin kiyya mana jirtu yoo ana kana sawwaru dhufte maal hojjetaa tanaan jettee na qorattee hin beeku gaazii fiduudha jettee gaazii fideettee deemtee ijoollee dhiiftee deemtee intaan makiinaan talaastii keessa jira akkasii obboleen kiyya jaalatamtoota kabajamtoota kun hedduu namatti tola kana keessa waan jiru beeku mi'as keessa laalla kottaa walumaanii waan nyaate immoo na eeguudhaan intini jedhaa isiniin jedha kana keessa immoo waan isaan beeku na sodaadha kun duwwaadhaan walitti hin galu waan akkanaan sodaadha wallaahi kun immoo kan bishaaniiti isiniin jedha kun immoo intini bishaanitti fagaadheera beektanii manarraa fagaadhee jira sun immoo jechuudha
أني أول مرة أرجع كنوا له نمتى مو إني ما بانك فقول أنا من قارة سنة دكا سنة جرات إني من قول تكا كشبي ويتي تأي أني بيكو ومسا كنوا كسيتي تا كماناتي يجودا أن قدينا كوبو تساتي أشكي تهاس كيسا مو وان براتو جرا قصة يا ربي أرجعني لا جو والله أنت كان أرجعني جزيمة كانوا في راك أنا روحي أرجعني تلاجة فيجرا تجمعات هم بيكون تجمعات تفنان من اتفاقاتها قرقرون نبي يكون تبي كان جرات إنهم نمر قرقرون ما نجارته أكا ويجور قرقرون أكا نوني جتور أكا ويوم أني دوبا مكان مبراتي كانوا لاتي باي رجع مزرعة وان تيجي hundinuu dhufee asitti bashannana natti fakkaata guyyaa raftiisa garagalgalaa fayyadu namatti tola ammallee aduun baheera ganama giziinan kan wallaal kan iseen alaarmi natti hiinaan maal hojii natti hiiteedha cufadhe fayyadee beeciise amma natti hiite alaarmiini tu akkasittiin ka'ee isiniin jedha kanaafiyyuu jiruun keenya barahaa jirru yookaanii bakka biraa jirru kana fakkaata boleen kiyya kan akka kiyyaa diddeemtanii madaame wajjin waliin gadi deemtanu rabbiin si na gargaaru alhamdulillah rabbii kiyyarraa abdiin kutadhu rabbiin na gargaaree madaamii kiyya gatii duree gasii qixaaxee gasii rabbiin naa kaffalee maaliif hojjettanii ani hedduu madaamiidhaan rakkadhee kaasatan inni waggaa tokkoof ji'a torbaa baay'ee rakkadhee ammas immoo ijoolleen biraa gizee manaa gadi baanu intarneetaan qabannuu barbaadan kan ofirraa hidhanii fi alhamdulillah madaamiin koo an intarneeta jennaan intarneeta bittee naa kennite galani rabbii haa ga'u rabbiin umurii sinaaf haa dheeressu madaamii akka kanaallee rabbiin nuuf haa baay'isu dhugaa hedduu madaamii gaariidha madaamii akka ilmoosiitti nama laaltuudha yaani waa balleessee maa balleessiteetti natti niyyitu waa bakka dunguraan jiru kolfitee dhiisti yookaan immoo kan akkasin ta'u jettee dhiisti akkasii wallahi madaamii kana rabbi hunduma keenyaayyuu haa kennu madaamii hedduu namatti toltuudha maaliif jennaani yeroo galata namni galata si wal galata sana beekuu qabda madaami akkasii immoo haqa eeggachuu qabda an kanaafin yoo simintiin jette yoo takka hanga ji'a 5 wajjiniin ga'een jira takka madaamiin kiyyaa walitti buunee ijoollee isiitiin walitti buunee isiidhaan illee walitti buunee hin beeknu galanni rabbii guddaa haa gahu hundumti keessanuu kan madaamiin isinitti jaallatti rabbii isin laaffisu anaa kee rabbiin keessaa baase hundayyuu keessaa baase jedhee abdii qaba garuu hojiin immoo jiruu biyya namaati waan ta'eef horii gadi deddeemnee hojjechuun dirqama waan akkanaa gisee daawwannu immoo nafsiyyaan keenyas tinin keenya hedduu bareedaadha maaliif jennaani obboleeyyan kiyya dhugaa nuti man xalabaa namni hojjetu kunoo manicha malaa naannee asiin dhufee laasa namtichi keessa jiraatu tuwaasamnu nu warri mana xalabaa jiraatu manuma keessaayyuu ol gallee gadi ba'uu malee bakka biraan naannoo amma ani gizee mana jiru hattaasi baalaan gatuu qodaan illee gurguddaan dhufe jarasa dhiiraas ol galchaa kanaafuu waanuma jiru yoon argu jechuu barbaadeetanii akkasii amma asitti immoo gizee dhufne immoo hojiidhuma hojjetaatuma gadi ba'ee jechuu barbaadetanii hojiin egaa qursiillee nafu akkuma manaatti hojjetama alhamdulillahi rabbil aalamiin isiniin jedha mee uummanni keenya viidiyoo kanarraa hanga dhumaa ilaaluun dagatina baay'ee bootaa bareedaa quttoo ta'uusi quttoon biyya jira ammoo namatti tolu namatti illee qabatu namallee xureessu akkas isiniin jechuu barbaada isin immoo maalaan jettu na eebbisa madaamii kiyyalee na eebbisa kan intarneeta naa kennite dhugaa hedduu naaf galatoomtu rabbiin imaana irratti imaana siidhaaf dabaluu umurii dheertuu waan isin qabdu keessa barakaa kaa'u dhugaa naa eebbisa hundumti keessanuu hammashii madaamii gaarii argadhe dhuma keessa jechuudha alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbii kiyya galanii haa gahu akkasii amma gara manaatti deebi'ee ruuziin bidirra jira viidiyoon kiyya dhumarra gahee jira hanga dhiin viidiyoo dhuma biraatti walitti deebinutti nagaa turaa isiniin jechuu barbaada isiniin jaalladha love you too sister and brother isiniin jechuu barbaada bashannana gaarii yeroo gaarii isiniif haa ta'u macarrashaara wardii kana hababaa maal fakkaattu kana hedduu natti tolte hababattiin kuni irra deddeebii isin agarsiise hababaa maal fakkaattu kana baay'ee tokko bareeddi naa daawwadha isiniin jechuu barbaada wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh